Eenyu tofajjeessa isiniin jedhe? Injiraan nu fixee makaraa argine takkantanitti guddinee bakkee kanaan gaanneet. Ani waaqa wajjin lafa wajjin sitti kennadhe akkamitti warqii gurra ishiirraa baaftee niitii isaatti ol kaawwatte. Reeffa isin sakattaasisuu gara hospitaalaan geessine. Fidanii kana qoskoshee natti erganii. Oobii dabalaa ol ta'e musii duute nuun jedhan. Eenyu bakka buufattan isin? Of ajjeeften malee waan tokko naan hin jedhe. Qabbanneen nama akkamii turte? Wanna hundaa isiniifan ergaa hafuura keessan dubbatinaati. Uummanni Oromoo immoo xiqqaan guddaan gumaa ishii na gargaara. Jaalatamuu fi kabajamoo hordoftoota keenya jira jirtuu fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatanii ani akkuma na argitan nagaa fayyaa kooti galata waaqayyoo hundi keessan akka nagaa fayyaa taatan abdii guddaan qaba. Egaa akkuma dhageessan jechuudha obboleettii teenya qabbannee waggaa hin guunne erga boqattee jechuudha karaa waggaa deemti. Garuu maatiin isaanii maatiin ishii irraanfachuu hin dandeenye. Kuni gorsa shamarran biyya Arabaa jiraniif jaalalaaf jedhanii waa hedduuf jedhanii mana madaamii gatanii bahanii rakkoon garaagaraa irra gahuu jechuudha. Ijoollee keenya hedduu dhaban hedduu isaanii kan maatii ofii jijjiiruuf biyyaa bahan kan jireenya ofii fooyyessuuf biyyaa bahan hedduu isaanii dhabne jechuudha. Intala akkana jirtu kana haati abbaan ishee aarsaa guguddaa itti kaffalanii guddisanii har'aan gahan. Egaa har'aan gahanii booda biyya ormaa ofis jijjiirtee meenuufis waa ofii ishiitifuu yoo godhatte qixxee nuu gooteeti jedhanii abbaan ishii fi haati ishii biyya ormaa ergan. Erganii jalqaba obboleettiin keenya kun Beeruutii turte. Beeruutii irraa immoo Dubaayii hojjisiisnaa, Dubaayitti maallaqa gaarii argattaa koottuu jedhanii fidan. Erga fidanii immoo asitti jaalalaan wal qabsiisanii kan ishiin jaalatte nama musliimaati. Erga jaalatteen booda amantaa musliimaa erga qabatteen booda turtii ji'oota muraasaa ji'ootatti duutee gara biyyaa ergan. Haati reeffi ishii akka banullee na dhoowwan. Akka itti banee reeffuma ishii illee dhungadha jedhee na dhoowwan. Intala koo jechaa jirti jechuudha. Garaan dhale hin irraanfatu. Garuu alagaan yeroo san akkana ishee godhe musliima ishii taasisee raawwate deebi'ee reeffi ishii warra ishiitti galshee warra ishii akka awwaalan taasise jechuudha. Maallaqa ishii irraa nyaatee ishii mana kiyya hin jenne warra kiyya hin jenne erga Dubaayii dhufte soomunii takka warraa hin ergine akkasitti micayyoo sun biyyee taatee itti dhiiste jechuudha. Haga har'aasitti barbaadamaa jirti. Dhugaan ilma waaqati. Dhugaanis galgala galti. Kan ganamaa sobni baay'achuu danda'a. Homaa bu'aa hin qabu. Kan ganamaa sobni dhugaa caalee argamuu danda'a. Eeyyeen dhugaadha. Dhugaan micayyoo tanaa ammoo galgala galti. Homaa miti jechuudha galgala galti. Dhugaan micayyoo tanaa. Warroonni asitti ishii ajjeesisiisanii reeffi ishiillee akka hin laallamne akka hin buqqaane warri ofii laalanii tasfaa akka horatan duute micayyoon teenya kanaan booda jedhanii akka hin awwaallanne shakkii guddaa keessa jiru jechuudha warri. Maaliif saaxiniin hin buqqaane saaxiniin ishiin ittiin galtellee saaxinii sibiilati. Maaltu akka keessa jiruyyuu hin beekamu jechuudha. Kun immoo viidiyoo guutuu isaa dhaggeeffachuu gaafa barbaaddan guyyaa sanbataa itti qophaa'a jechuudha. Viidiyoo haadha ishii interview godhan abbaa isaanii interview godhan kana dhaggeeffannee irraa barachuu qabna shamarran biyya Arabaa jiru. Fakkeenya akkamii akka ta'e jechuudha. Warri keenya nutti xaaranii nu guddisanii waa hedduu cinqii hedduu nu arganii nu guddisanii garuu ammas immoo gad deebi'anii
gadda keenya gaddu? Maaliif warri keenya gadda keenya gaddu? Maaliif isaan bakka isaan jiraachisuu qabnutti isaan biraa waan hin taaneen haala hin taane keessa seenne maaliif isaan gaddisiisna? Isaan gammachiisuudha qabna malee. Obboleetti teenya kan boqatteef Rabbi lubbuu ishii nuuf haa maaru, mirga qulqullootaa nuuf haa dhaabu, akka ishii akka hojii ishii ittiin lakkaayin Waaqayyoon jechuudha. Ishiin hundumtu namni addunyaa kanarra jiru hundi balleessadha. Namni kamiyyuu osoo hin balleessin addunyaa kanarra kan jiraate tokkoyyuu hin jiru. Balleessaa, waa hedduu balleessaa, waa hedduu gochaatidha kan addunyaa kanarra jiraatu. Ishiinis dogoggortee waan biraa keessa seentee amantii ishiitis jijjiirrattu waanuma fe'ellee haa ta'u, Rabbiin immooyyuu miskiinummaa garaa ishee haa laalu, haadha fi abbaa isheetiifis jajjabina haa kennu jechuudha. Warri qoraan itti baatanii waa hedduu itti godhanii guddisanii garuummoo tokko yoo akkana godhu hedduu nama godhu. Maal jechuu barbaade tanani obboleewwan keenya mana madaamii keessa qaxxidhaatoo gatta'aa hojjedhaatoo biyya keessanitti galaa malee hin badinaa isiniin jechuun barbaadan. Nama tokko amantanii biratti hin ba'ina. Biratti baatanii erga biratti baatanii boodas immoo fakkeenyaaf gara jaalalaatiin gaafa isinitti dhufe jaalala kan hin keessummeessinaa. Jaalala onlaayinii hin keessummeessinaa. Gonkumaa ijaazaallee gaafa baatan warroota dhiiraa biratti hin ba'ina. Hin ba'inaa yoo siruma hiyyuu mana madaamiti kottee keessan hin kaasina. Yoo isinii ta'uu baate gara biyya keessanii galuu ni dandeessu. Yoo isinii ta'uu baate biyya keessan galtanii taa'uu ni dandeessu. Biyya keenyatti homtuu abbooliin keenya haadholiin keenya biyya ormaa kana dhufanii nu guddisne akkuma ta'an ta'anii bareedanis ciccitanis waan fe'anis ta'an nu guddisaniiru. Har'aan nu gaanii jiru. Osoo isaan nu dhahuu baatanii, osoo isaan nuuf jiraachuu baatanii, osoo isaan nu dhahuu nu guddisuu baatanii nuti har'a iddoo kana jirra. Iddoo amma jirru kunayyuu maqaa warra keenya geenye jechuudha. Isaanoo biyyuma isaanii keessatti cabanii, qotanii, aramanii, waan meeqa hojii humnaa hojjetanii, qoraan nutti baatanii, waa hedduu nutti ta'anii nu guddisan. Nuti garuuyyuu osoo ulataa isaanii hin baasin, osoo waan isaan nu godhan kana oolmaa isaanii hin deebisin, karaatti hafnee isaan illee garaa gubna jechuudha. Idimee keenya guutuu, idimee isaanii guutuu haga addunyaa kanarra jiraatan ishii hin irraanfatan. Waawwaamattuu oduu hin dheeressu. Maaliif viidiyoon guutuu miti kan gadi bahee jechuudha. Viidiyoo kana akkuma argitan jechuudha. Haati baay'ee garaan na nyaatte, baay'ee nama raaran jechuudha. Haadhi fi abbaan hanga ammaatuyyuu akkanatti azanii uffatanii taa'anii micayyoo isaanii gaddaan yaadachuun baay'ee qalbii koo na cabse jechuudha. Micayyoo kana erga duute turteerti. Namni azanuu hin barbaachisu aga ji'a jahaa fa'a akkas uffatu yeroo biyya jiru jechuudha. Hin barbaachisu akka seera amantaatti wanni azanuun barbaachisu yoo danda'ame maqaa ishiitiin mucayyoo kanaatiin nyaachisuu, uffisuu hiyyeessa jechuudha. Wantoota akkasii san hojjechuudha malee bu'aa hin qabu. Garuummoo garaa haadhaa argaa, garaa haadhaa, garaa abbaa laalaa. Abbaan ofiitis namarraa jiraatu kunoo har'ammoo waan hin dubbadhu qabu dhugaa waan hin jedhuyyuu na harkaa badeera jechuudha. Viidiyoo kana argee baay'ee keessi koo na cabe jechuudha. Baay'uma keessi koo na raafame, baay'uma keessi koo maal isiniin akka isiniin jedhu hin qabu jechuudha. Imimmaan haadhaa immoo garaa nama nyaata. Imimmaan haadhaa kana immoo rabbumti lafa hin balleessin. Waan biraan hin dubbadhu. Rabbi imimmaan haadha keenyaa kana lafa nu jalaa hin balleessin. Imimmaan haadha keenya dugdi haadha keenya ishii baatee ishii guddise dhugaa mucayyoo sanii har'a isaa barbaadu. Dhugaan lallabaa jirti jechuudha. Inuma baati dhugaan. Homaa miti. Akkasiin isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa miira keessa yoo galee dhiifama isiniin jedha. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe, share, like gochuudhaan nu jajjabeessaa. Sanbata dhufu
akka dhaggeeffatnu viidiyoo kana Oromiyaa I11 irratti jechuudha. Natti fakkaata misiin achirrattidha kan ishiin hojjettu. Isaan irraa dhaggeeffannee nuufis barumsa nuuf ta'a. Karaa fuulduraatis maal akka gochuu qabnu, maal ijoollee keenya akkamitti akka gorfachuu qabnu, maal irraa akka deebisuu qabnu, maal irraa akka of eeguu qabnu itti yaadaa deemna jechuudha har'a booda. Akkasiin isiniin jedha. Horaa bulaa.